الشمار كفوني أكم جبتني كما جمتوتا في جالة تمتوتا چاينا لايان تو سلا جلجلة ترقمتن نغان كو بكا جستا تسناكا كمو بكا جراتني بكا جمتني يونا اقدم سنين جتشون جالة دا ايقا كاولي تريبيني جرا إن اللي أكما تنبليلي ببارتي أرقا جرتني في أسيت موجنا هي تسورة سلالا جرتني ميشا رمضانا وبوليتي كيا تقو ماتي إشيبرا جيسوف كانان كو بيسد ايچودا warroonni chaanala keenya faaraa wataatan galattan subscribe godhuun maatii keenya taachuun gaman man affeerraa kooti warroonni immoo nufaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaan isiniin jedha ganaa karaa dheeraa wajjin deemne abdii qaba jechuudha fedha waaqayyoo gaa ta'e gaman maan immoo yaada fi yeroo darbi'anii haannaa wajjiniin viidiyoo jedhe gubbaarratti yaada isin naa laattanii kadhannaan isin naa kadhattanii eebbistanii naaf ta'ee jira hedduu tokko galatoomaa amma samiin jedhee fudheetoo jira warroonni waan gaariin keessa jiru waanuma gaarii dalagan jedha waaqayyo waan ta'eef iyyuu isin jira hedduu tokko galatoomaa ilaalchi isin akka ani waa tokko irra ga'unaaf qabdan addaadhaan isin jechuu jaaladha egaa ka waa'ee meeshaa kanaatitti viidiyoo isaa bal'inaan meeshaa tokko maa ol fuutee nutti argisiisuu diddenaan jechuu dandeessu jechuudha. Tanaan durallee yeroo wayii meeshaa akkatti gizeen geessu nagaafattanii jirtan ijaa ta'e fuyyu manni kiyyaa isteebbii tokko keessa seena meeshaan ni ulfaata keessattuu wantoonni akka dhangala'oo kun gaafa baattee deemtu baay'ee ulfaata kanarraa kan ka'een asfaaltii firatu jira achiin teechifadha jechuudha meeshaa nyaatamu gaafan kaartooniidhaan qabee deemu fidee mana kootitti hin dhufu makiina irraa hoggaan bu'e hin jira nama feetu ollaa galcha mana fira kootitti waan feeteechisu nan danda'a ganama hoggaan deemu achumaanan fudhadheetu deemee yaabbadha jechuudha kiyya immoo isteebbii wayii keessa seena baay'ee ulfaata kaartoonii baadhee deemuun meeshaaleen immoo ni ulfaata kanaafin mana keetitti gaafa ta'e ol fuutee tokkoon argisiistee waraabuun namatti mijata mana namaatitti immoo kaameeraa hiitee kan jettee fuutee waraabuun xiqqoo ani nama baay'een sodaadhas baay'een kabajas akkaataan ilma namaa akkaataan itti guddatu murteessadha kanarraa kan ka'e nama baay'ee difirratti qabaadhee mana namaatti kaameeraa hidhee hojjechuu shaakala isaa hin qabu kanaafin suuraan kaafadhee fi viidiyoo achitti bootan bitee xiqqoo wayii waraabessa kan wayii ishee asumarratti ilaaltan jechuudha. yeroo darbee odoo ramadaan hin seeniin odoo tsoomni faasigaalleen dhufin viidiyoo hojjedheen ture warroonni maatii keessan keessummees akka sabpiraayizii godhuu barbaaddanii keessattuu kan ramadaana keessatti har'a namni baay'ee keessattuu jechuudha namoonni baadiyaa keessaa nama fira qabnu barana bakka jedhe midhaan akka gaarii ta'ee bakka jedhe immoo midhaan ta'ee raawwatee barakaa dhabee waan akkasiisan walumaa galatti biyyattii keessa karaa wanni kanaan xiqqoo bakka akka duraan qotee bulaan argatutti hin arganne ijaa ta'eef hin soomanii garaa duwwaa magaalaa oolanii galaniiti buna gaarii furdaa tokko argachuu dhabu yookaan shorbaa tokko bitachuu dadhabu bakka wanta baay'eetu jira kanarraa kan ka'e viidiyoo jedheen ture. Egaa kana yeroo lammaffaa geessuu koodha lachuu viidiyoo irratti hojjedheen ture viidiyoo hoggaan jedhu isa tokkoon isinitti hin argisiifne sababa isaa akkasumitti dubbadheen jira amma naa bartanii jirtan jedhee yaada jechuudha. Fuulduratti immoo haalli nu mijatee abbaa manaa keenya wajjin gizee deemnee binnu fudhee manatti hin galaa na gargaara ijaa ta'e fudhee manatti hin galee tokkoon viidiyoo irratti hojjedhee tokkoon isinitti argisiisa. As keessatti amma aannan niiduu obboleettiin keenya aannan yookaan paawudarii yookaan daakuu biyyoota arabaa itti fayyadaman harmee isheetiif isaadha zayitaa sukkaaraa bunaa viintoodha kanaadha jechuudha obboleettiin keenya kan bitii fi harmee kootii naageessinaan jette isiniin jechuun jaaladha egaa ani isiniin jedhee jira annama haadha malee guddateedha. ani gizee hunda waa'ee kan dubbachuu osoo hin taane ilaalchi nani haadholeedhaaf qabu jaalalli haadholeedhaaf qabu hedduu tokko natti tola jechuudha. Kanarraa kan ka'ee qarshiin waan ta'e wayii irraa hafnaanan bootan itti bittu bakka kanaa kana suupparmaarkeetitti bitta jechuudha meeshaalee akkanaa kana ganaa bootaa uffata itti bitan deemee shaarbii ittiin salaatan tokko armeedha bite jechuudha. Qarshiin kun kiyyaa miti qarshiin ittiin bite kun garuu obboleettiin kun bitinaan hin jenne bakka fedhanan qaba humna kootis achi dadhaba malee
odoo yeroo akkanaa kana shaarbii tokko bitee namaaf kenne ishiitii tokko bitee odoo namaaf kenne nan hawwa hawwii koo san immoo fuulduratti rabbiin na gargaara nan guddadha galmaan nan gaa'ee yaadaa kanarratti obboleetti wayiillee naan jettuudha waan baay'ee hojjettaa garuu gargaarsa irratti maaf hin hojjenne naan jettee jirta gargaaruu ani abjuu koo ture abjuun kee sun immoo maaliin milkaa'aa humna kee wajjin milkaa'aa jechuudha namoonni baay'een ni hubattan jedhee aasaa koo kana namoonni baay'een ni hubattan jedhee tan yaada jechuudha kaatetii miti lafumaa kaatetii miti kan deemte too nama tajaajiluu dandeessu isiniin jechuun jaaladhaa dhalfuma ishiitti shaarbii tokkoon bitee keessa kaa'ee fi meeshaa kana keessa isasasuma suuraa kanarratti argitu jechuudha. Kanaan isiniin jechuu jaaladhaa egaa obboleettiin koo na argite keessatti ani osoo naa danda'ame kootinuu odoo waa godhee hedduunatti tola garuu dhalfuma ishiiti kan meeshaa irraa hafeenan waanuma keessa kiyya jiru waan ta'eef ani immoo keessa koo kan jiru san ofii kooti raawwachuu humni koo bakka san hin geenye yaa ta'eef kanuma obboleettii kootitti harmee ishiiti biteen meeshaalee kana keessa kaartoonii argitan kana keessa feestaaliidhaan marii achi keessa godhee jechuudha gaafa baranii arguu kana hoon jedhu warroonni biraallee haadha keessan akkanatti warri tajaajilaa jirtan tajaajilaa jirtu warroonni immoo biraan nu ga'e jettan hoggaa jiraate ani amantummaadhaan biraanin bakka jiranti isinii gahaa isiniin jechuun jaaladhaa keessattuu yeroo soomaa kana yeroo kamuu waan fe'ee namni hoggaa nyaatee hin miidhamu namni taa'u hin jiru hin fiigu hin hojjetu garuu galgala yeroo azaanu sanitti wanta taate wayii odoo fayyadamanii lafeen nama umurii malee nama hin cabu isiniin jechuun jaaladhaa yeroo baay'ee ka fuulli haadholee keenyaa dafee umurii malee coolloguu faayidaa nyaataa irraa kan ka'e jechuudha. Isiniin jechuun jaaladhaa kana hoon jedhu immoo akka cinqamtanii fi miti akka wayyoo warri koo hin beela'ee jettaniif osoo hin ta'ini warri humna qabdan warri keessan jiru nama isinitti dhiyaatu haala kanaan ana bichaa irratti osoo hin ta'in namoota isinitti dhiyaaturra tajaajiluu dandeessu isiniin jechuu jaaladhaa. Anas warri na dubbisuu barbaadan bilbilli kiyyaa duwwaa 945 82 isiniin jedhaa 6 45 bilbilli kiyyaa isiniin jedhaa na dubbisuu dandeessu bilbila taambileelee gubbaarra isiniifan teessisaa warroonni immoo yaada biraallee qabdee dhuggaaraattan akkasuma meeshaalee tartiiba qabsiifachuus warri barbaade dhuggaaraattan filachuu ni dandeessu karaa waatsaappii karaa iimootiin dhuftanii isiniin jechuun jaaladhaa. Yaada biraatis immoo wantoota hojii kootiin wal fakkaatu irratti gaafii na gaafachuu hin dandeessanii kanarrattis nu hojjedhu jechuu hin dandeessanii isiniin jedhaa viidiyoon ta'u guyyaa har'aa kana fakkaatti baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaa naa ta'aa baay'ee.